Kunis video lala isin warri dhufe kun share invite godhaadha. Sheeyni dhufee jaawulaa daddabaadha. Walii daddabarsa. Irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yooyya isinin jecha obboleeyyan kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoota Facebooka Sheek Abbutaa hordoftoota kiyya baga nagaan dhuftanii arra akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan tiyya yeroo hundaa'u haala yeroo jetti sigale haala yeroo jetti amma kubbaa namni harkaa qabu gootota kanala amma kubbaan gootota kana harka jirti jechu sigale jaalanne jibbine gootota kana harka jirti jechu wixxifachuun kun hundi maaliif dhufe sigale qiyaamaan bu'u maaliif dhufe sakkareeyyaa fi faarsee bulaan hundinuu maaliif gaxorihi maaliif gandaan keessattuu Arsii fi Harargee kana iddutti maaliif akka dalagamu jira akka jettu arra sirritti gabbuunee irra isinii babaana hanga beeknee keessa isinii babaa isin maal gootan invite fi share gootanii jechu akkuma beekamu deengadda walleen takka gurbaa maqaan isaa Ibiroo jedhamuun wallifamtee turtee jechu wallee sanirratti anillee yaada kennadhee walleen warqinaa gabayyoo share godhe wallee warri sheeyxaanaa dhaadheesse walleen namni sheeyxaanticha kanatti hidhata qabu dhaadheesse abadan fudhataman qabdu jeetiin wallaalaan garii doofaan hanga jilba fi garaasaa idduu malee yaaduun dandeenye gariin naahu arrabsuu ture jechu akka waaninaan ummata Arsirraa jibbanna qabu hinaafe garaan si gubate haa maarre si haa gubu azaabni garaa maaltu na gubata milkiin Arsii milkii tiyya sigale so an doofota gurguddaa kan qabneerra teenyuun quba qabaayin dhaaphaa isiniin jee sigale doofaa gurguddaa kan qabnee summii gandummaatiin gartee ummata kana faaluu deemu ummata kana idduu facaasuu deemu ummata kana wal jibbisiisuu deemu ummata qabsoo teenya qabsoo gartee nuti 4 kiiloo irra godhu jirru sadarkaa ganda gabbuusee horofa nu laaqachiisuu deemu waaniin quba qabuufi jara keenya dhaabaa asuma nurraa dhaabaa Arsii arraarra wallifamne Arsiin saba guddaadha saba gartee arrana wallee takkaan namni wanta godhuu miti dhaabaa guyyaan isiniin juu sigale hin dandeemne jechu amma cufti darsa guurate gayyaa'ee akkatti dhaabdan isinii beekaa jechu osoo guyyaan an dhaabaajuu san dhaabdanii sigale arra tun hundi dhuftuu jechu wal qoodinsi kun walirra bobbahuun kun wal arrabsuun kun sheekotiin hundi arrabsamuun kun keessaa sheekha roobee baaleessan an hedduun kabajaniin fedha nama gartee qulqulluu namaati nama gandummallee hin qabne nama kana bar fuula sarraa laaltee beektaa bar isaa wajji haasa'uun isaa wajji jiraachuun isaa wajji wanna ta'uun sin barbaachisu an nama san akkanumatti hin jaaladhu nama diinsan rabbi hundi mucaan murti guutoon kun arrabsee jechu sigale arrabsee jechu namni zamana gartee namni nama diina rabbii qabuuf kabajaan qabne keessa jirra jechu sigale so amma ani waan akkanaa tanan deeggaru isaan lachuu murti guutoo fi wanni illeen obboleeyyanuma kiyya garuu nama diina rabbii qabu xiqqeessuun sheekha maarree jechuun sigale xiqqaataan nama xiqqeessa beekadda amma qaallichi lambaa jeeni sheeyticha miskiina xiqqeesse sunilleen gartee ifumaaf xiqqaate malee obboleessuma isaa xiqqeesse malee faayidaan inni Oromoo buuse hin jirtu jechuudha sigale kana hunda maali khafite isin ka ozoo sheeyni keessan isin waywaatu yaa jara keenya wahiin ichilaalee arku jiraata osoo sheeyni isiniin juu waraanni oggii jeneraalli dhaaphaa jeeni dhaabbataa wanni isiniin injiin hin jiru ayyee dhaabbanne yettanii makiinaan lafaa kaatan afaanumaan ustanii bittaniin kennitaniifi waree godhuun girgirii uumuun maaliif barbaachise sigale wanni kun ammallee asumayyoo dhaabbachuu baattee rakkoo fiddi dhaabbadha ammallee
dhaabbadha. Waan kana bilziqinnaa keessa harka qabaa dhaabbadha. Namni chipsii lama qaba nyaata. Sigale. Amma haasawaa murtii guutuu laali jala deemi laali. Already haasawni isaa Jaawaritti tarkaanfatee jechuudha. Hayyuu keessan jala yaa'uu dinne kaa. Hayyuu ni qabnaa jaa viidiyoo takka namni keessaan naa ergee nama mucaasan nama guddattiin beekaa waan akkasii haasawaa jee yaadeen beeku sigale. Jaawar hayyuu eenyuuti? Keessan oggiju arsiif deemaa? Arsii qofaa Jaawar. Jaawar kalloleef Oromoo guutuu fi jechuun kutaa 11 Itoophiyaa guutuu fi jechuun sigale. Cufti hacallise hundi darsa guuratee gatoree jechuun akka duraanuu kamittiin dubbadha jee qiyaamaan isa qabachuu jirtu hundi darsa guuratee gatoree jechuun. Hayammee magaalaa wal seenti eenyu daaguru sigale. Ana akkasitti haasawaa jee murtii guutoo yaadeen beeku. Murtii guutoo asumaan dhaamsa kiyya kana yoo dhageesse hayyuun keessan kan jala yaa'uu diddee ati jettu suni adeero Jaawar baanta. Jaawar jechuun hayyuu Itoophiyaati. Nama guddaa siyaasaa tokko sigale. Arragaa Oromoo taheeti warqii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaatti jette Oromoon hoggee mammaayitu. Arrakkas isinitti tahe malee silaa Jaawar osoo beeytani gaachana godhattanii diina hundaan sodaachiftan. Warra aangoo qabulleen sodaachiftan. Warra aangoo dhufuuf qabsaa'ulleen sodaachiftan osoo beeytanii. Nama siyaasaa nama gartee fageessee yaaduu danda'u. Hayyuu gartee Afrikaanutti hin dhaadattu malee hayyuu ganda galchanii miti jechuudha. Hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee Harargeen tanaa jala yaa'uu diddee mee Harargeen amma Abiyyi jala yaatiire mee Abiyyi jala yaati naa himaame mee hayyuu okay Abiyyi jala Jaawar jala wanne yaa'uu didaniif lakkee Abiyyi haanu fixu Abiyyi buusin haanu gidireessu gibiraan gidiraa haanu baasu. Daangaa keenya Soomalee haa kennu. Soomaleen akka feetetti haa daangaa keenya sarbitu. Koriidarii janii mana aanurra diiganii jechuu fi Harargeen Jaawar dhiiftee Abiyyi filatti. Mee naa himaame. Hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee inuma. Haya badoo. Hayyuun isaanii qami. Hayyuu jarri kun kophaa tolfatee jira. Takka Jaawar kutaa kanaafin qabsaa'uu jiru Rabbiin an dhageessifna. Sigale. Namni dirqama achi keessa dhalachuu bakka itti Rabbi si dhalachiise dhalatta malee filatteen dhalattu jechuudha. Iddoo dhaloota keetii filatteen dhalattu. Bakka Rabbi itti si uume dhalatta. Obboleessoo murtii guutuu waan akkanaan jingana gaarii miti sirraayi sigale. Ati ganaa ijoollee ol deemtuudha. Nama gartee ganaa bakka guddoo ga'uu taa'u. Nama ganaa gartee ummata kana jettuun kanaa wajjillee dalagachuu taa'u nama biizinasaan na fakkaata. Nama dalagatu jiru na fakkaata sigale. Biizinasni kee Hararguma keessa qofaa miti. Biizinasni kee Wallagga keessa, Walloo keessa, Arsii keessa, Jimma keessa, Karayyu sigale. Namni biizinasaa haammataadha sigale. Nama gartee hayyuu keessan jee hayyuu guddaa sigale biiti guutuun qabdu kana gaddeebisuu natti fakkaanne waan akkanaa xiqqoo yoo jarri emoshina keessa sigalchee kan si aarsu taate namoonni gariin nama saniis Arsiin hin ergan atiis Harargeen sin ergan sigale. Harargeen nama tokko makiinaa namaa bita maarreen makiinaa namaa bita hay maaliif nuti namni tokko makiinaa namaa bitee dhiise Harargeen ichi makiinaa namaa bitu san Arsii dhaadataanii bar. Arsii keessa taa'ee ka makiinaa namaa bitu bar Harargeen dhaadataanii bar. Obboleessa waan akkanaa dhiisaa. Hay. Qaanfadhaa. Mee maal godhu jirra jaa'ifuma dhageeffadhaa. Sigale. Mee maal godhu jirra jaa'ati Rabbii ja'a gabboo aayif dhageeffadhaa. Hin barbaachisu kun obboleessa. Nama diinfaa arrabsuun. Sherroobee waan fedhe haajuu. Hanama inni diina namni diinalleen if eeggachuu qaba innilleen if eeggachuu qaba garuu inni nama deebii kennuuf laallatee deebii kennuu qaba garuu ati diina keetiif moor nama diina kee qabu kana kabajaa kennuuniif sirraa barbaachisa buleessa
hin abaaramin ati nama ganaa qaxara hin abaaramin ansi an akka obboleessatti si dhaama so harargeen tanaan si jaalatulleen harargeen tanaan ati wanna gootulleen yoo warra gandaan jaarame gandaalizimii taate malee federalizimiif nun gargaartu jechuudha garuu gandaalizimiif si gargaarti yeroodhaaf si gargaarti hanga jijjiiramne hin dhufne nuti akkuma gandummarra duullu doofarrattis duullaa jechuudha saba keenya irra guddaa amma namni keenya gaafaanan amma dura barreessee akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu maal naan jechuu turte yaadattu wallaala maal beekaa qeeytan jira wallaala khalafa balleeyse kunoomma kuno wanni wallaalaan qeeqamuu qabuuf dhufte gaa wayyaa raara isinii meen barruuti yana jala gaddee malaala akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isiniin juu sigale sheekha walla arra maal taate wallaalaa qeequu qabna maarree jechuu turtan sigale khalafa balleeysuu wallaalaadha kan namni firraa qabu heeraa fi seeraa fi aadaaf safulleen firraa qabuu lafa qabu barbeekaan laaleetu harka ifin beeyne kanaa jechuudha saniifu akkuma ammallee irraan isinii deebi'a akkuma beekaa keenya qeenu wallaala keenyallee qeequu qabnaa jechuudha addunyaa wallaalaan bultu keessa jirra addunyaa doofaan hoogganamtu keessa jirra addunyaa doofaan ammaramtu keessa jirra baankiif taankiin doofaa harka jira sigale hay aaqilli hundinuu beekaan hundinuu dhiibamee jira sigale hay amma nama akkam namni xiinxalaa guddaa bilziqinaa kataa'ee nama arrabsu nama akka qaallicha daalachaa ifiinjuu san fa'ame xiinxalaan guddaan isaan qaban ati jaawar xiqqeessinaan marroo xiqqeessinaan Professor Mahammad xiqqeessinaan Professor Bayaan xiqqeessinaan Taayyee xiqqeessinaan Sheekh Abbutaa xiqqeessinaan hayyuun guddaan akka keetiin jiru namni akka keetii siyaasaa beeku isaan biratti qulqulluun akka keetiin jiru jechuudha obboleessoo yaada mormu jira sirna abiyyi mormu jira malee abiyyi namni mormaa jiru hin jiru namni waa beeku tokko sirna morma sigale sirni abiyyi dhaabuu deemu oromorra dhaabuu deemu oromoof hin ta'u sirni abiyyi dhaabuu deemu federalizimii balleeysaa aadaa oromoo xiqqeeysaa oromiyaa huucarsaa daangaa oromiyaa sarbamsiisaa nageenya biyyattii dhabamsiisaa jiddugala baha afrikaa tana shoorar keeysaa jenneeti yaada isaa dura dhaabbachuu jirra jechuudha kana gurra si calawu kana osoon gandummaan duran dhaabbanne amantiin duran dhaabbanne gosaan duran dhaabbanne akkuma namummattuu kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha yaada shayxaanaa dura yaada bineensaa dura sigale yaada haadhaa fi ilmoo wal hamachiisu yaada warri paartii takka keessa jiru khajaallan waliin juu waliin dubbifne beekaanisuma خدوبتو بيخوسيسوما خيادو دندوسيسوما اتياد خدنچون دنديسو سو بارتي نمتوكي بارتي كنتي بارتي نمتوكو بيچا انغوم سوديم تو دابمو قبايان خون جنن مرمو جراي خون حررگيفيس ني برباچيسا مرممو ارسيفيس ني برباچيسا مرممو ولغافيس ني برباچيسا جمّا فيس إلو أبابو رخوتا أوروميا غوتو برخوتا إثيوبيا فيس جدو غل أفريقيا سنيفو الدنيا مافو يعني كنا مرممو برباچي سادايچ خنا مرمو جرا جاور خنا مرمو جرا مرون خنا مرمو جرا تايين سو أمتا خنا ديگرو دمالي إيسا دلتاني هايوتا خيسا ميتر كشو خيسا هاي أتي هايوني فارسو جرتو خون كأنيوتي خيتي sigale mo namni aango qabuga gartee abba namu hundati miskiinni aangoon qabne qabsaaye isuma uchi geeyse kun abba diina namu hundati akkasi yaaddani obboleeyso wanni hundini jijjiiramla guyyaa eeggatee jijjiiram OPDO dheengadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee
mana sharmuuxa irra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu arra wayyaanee san dhiitu jira jechuudha. Boru eenyu akka isaan dhiituun beektu rabbii beeka malee. Mee hambifachaa deema. Waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba. Nuti kana taane isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Caffeetan bakka buutan. Paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun? Egaa caffee gandummaati moo? Caffee wal qooduuti moo? Caffee gartee wal ajjeesuuti moo? Caffee wal arrabsuuti moo? Caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan Harargeen bakka isin buufatte, akka waan Arsiin bakka isin buufatte, akka waan Wallagga bakka isin buufatte, Oromoon bakka isin buufatte, nuti maarree taane, nuti Amaaraa arrabsine, nuti Tigree arrabsine jaabar maraataan hundi. Mee isinii kana eenyu bakka isin buufate? Tigree arrabsaa jee, Amaaraa arrabsaa jee. Amaaraa arrabsuun Oromoo gargaarti moo sheeyxaanticha kana gargaarti? So isin kan bakka buutan murtii guutuu irraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee Harargee bakka hin buutan. Sigale Harargee bakka hin buutan. Harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa. Harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyuutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isii khazarafamu jiru. Diinagdee isii khagachab. Qalbii isii fi mooraalii isii tacabte. Daangaa isii khasarbamu jiru. Kana eenyuutu irraa dhaabaatu isii barbaachisa. Malee gandummaan Harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa Harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Uummanni keenya jiruu dadhabe. Uummanni keenya jiraachuu dadhabe. Kitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe. Dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi. Dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira. Yoon hin laayikii godhe asin dhufti waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira. Hangan takka jireenyi cimee jira jechuudha. Arraati waan sitti tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte. Abbootii qabeenyaatii fi gartee sakareeyyaa fi waan takka jala deemtee garaa kee guuttatte akka waan Harargee si ergate akka waan Harargee bakka buute sigalee dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha. Arra ilmi Harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti Rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi Oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa sadaqetti arra eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti silaa. Osoo ilma Harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon Harargee si quuqe osoo gartee Harargeen hiyyoomuun si quuyte osoo Harargeen buqqa'uun si quuyte osoo dargaggeessi Harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun si quuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsooyta jechuudha.